asli general mute godhadhu general dhagahi waan asli deebii kan general ati soo maa wacha dhagahi biiftu dhagahi wanni ay dhufteef uf qulqulleessuuf asli irraa qulqullaa'u osoo hin taane hawaasa siimaturraa qulqullaa'u uf qulqulleessi namni siimate nama lama osoo hin taane nama 15 oli uf qulqulleessi takka takkaanii nusirraa dhimma hin qabnu waan waggaa tokko lamaa akkasii mata waan torbaan tareetii miti kanuma siin jedha obboleettii tiyya anaan wanni wali aartuuf hin jiru an haqa dubbadha yoo si balleesse dhiifama siin jedha yoo balleessite ummata balleessite immoo dhiifama hin kafaluulle waan qabu hin kafaloo na eeggadhaa watte sunillee mirga keeti wanni akka dhimma dhuunfaatti elu aartuuf hin jiru birni irraati fudhatte hin jiru waan hawaasaa namni takka na dhoorguu hin danda'u har'alleen dubbadha boruun dubbadha homaa waan biraas irraa hin qabu jechuu barbaade akkasitti fudhadhu dubbadha. Laalilu dhimma dhuunfaa narraa hin qabdu. Dhimmi ati dubbataatuuf dhimma hawaasaati. Maaf dubbattee jechuu koo miti. Namni ilaalaal. Tariitii karaa kanaanuu haadha hiyyeessaa isin jettan sani rabbii waa deebisuu danda'a yoo gimmaa shallee ta'e yoo anuu nyaadhee jiraadha. Haadha sana akka haadha tanteetii qofaan laalee haati sunis haadha kan kooti sii galtee. Garuu akkitti nama gaafata. Ilu nama waggaa 3-4 ol wal beenu asirratti. Takka dhuftee nan gaafanne ati jeneraaliin kunillee hagana arrabsaa olee inshaallah gogaan irraa quncisaa olee galgalaan dhufee. Birri sirraa qabanii naan jedheen bilbili duruma balbaddee dubbiin jedheen an ammallee kan jedhe ijoolleen dachaate keessaa isiniin jedhe wanti bakki isinii itti hin galle ijoollee na jala dachaate keessaa akka biyyi aseensifamaan jirre argee ijoollee kisaaraa isaanii kisaaraa kiyya naaf laalanii waan jiru waan fiizaaf tikkeetti hin barbaadnu waan keessa hafu waan silaachiyyoo dhufne ayidiin dalagannuun hin ture dachaase naan guutuu isaanii dachaase ijoollee lama asii dhuftee asii himatte qofaadha ijoolleen narratti mikinaatu jarumaayyuu anni wallahi birrii nama tokko irraa hajaa hin qabu kan rabbiin natti beeku jechuudha. Gin eega jarri asirra baateetiin maqaa koo na balleessiteen arrabsite tuuwwanis tokkuma jiga dacha'an keessa ijoollee nama 13 kunoo isinif fiduu danda'a dacha'ee xumuramee jira. Gin namni na himate ijoollee lama achi keessa ijoollee 7 dabree keessa. Namni lamaan sun eega ol bahee maqaa kee na balleessee tiiktookiin eega kafala buusuu fi isinum tiiktookiin maa isin yaa fuudhu jedheen. Kanaafin callise malee waan biraa miti. Ilu ati dhimma dhuunfaa sana qabattee miti nan beeka yaani wal beeknas waggaa dheeraa. Tarii atis yaani akkisitti haasa'ani dhugaasitti fakkaatee keessi kan keessi dhukkubuu danda'a. Garuu akkisitti haasa'an hateetis miti nyaadheetis miti waa kadhee miti. Odoo aan hatee odoo aan waa kadhee homaa miti aan hin kenna. Ammallee taanaan baruulee tanaan maallaqa jaraa irraa hajaa hin qabu. Wanti an maallaqa jaraa cadhisee duuba goree laalaaruufi waan jarra asirra ol baatee maqaa koo na balleessitee bakka gahan hundatti na arrabsaa suuraa kiyya akka argan godhaa jechoota hin taane naan jedhaniif mee waan hagana eega hagana deemanii warrummaan tiiktook haa kennuuf jechaaf ijoollee san qofa taa'ee caqasaa jira. Doktor Beektu amma kan amma 15 iluun jedhullee Omar rakkoon qabuun dhaqqabnaa iluun 15 jedhee. Fidi jedhiin asli hanga kan deeme ijoollee dachaa. Dhaqiidhaa ka doktor isin sadii jettaniimi. Ani ijoollee sadii qofa beeka ijoollee sadii beeka. Sadiin sanii akkam goona mee sadiinuma amantan san. Dubaayin fidda immoo birrii deebiftaniif. Dubaay ijoolleen seenamaa hin jirtu. Siigalee? Akkam godhu darree jara sadii. Duraa bar waliigallee irraa asli sii deebisan ijoolleen maallaqa isaanii deebisuudhaan waliigallee irra garuu jarri akki fedhaniif akka itti deebisan eegara kan isaaqi ammoo waliigallee xumurree jira isaaq. Birrii 280 biiftuu haati sun haadha hiyyeessaati kisaaraan sanii ol ta'uu danda'a silaa birrii 100 qofa deebi'aaf ture. 150 naa deebisii 130 kisaaraa kiyyaa ta'u naan jedhee mucichi okkee jennee waliigallee isaallee akka deebitetti qabatu asirraa baanii iyyanii jennaan taa'ee ilaalaara malee haa isaa hara galfatanii cadhisee duuba goree ilaalaara malee birrii mucaa hin galcha. Kasaniiti siigalee. Kan mucattii ammoo dheengadda asii iluufa bira dhuftee himattuu jechuudha. Mucattii 80 ta'e riipoortii deebitee. Muyatti 15 sii galcha sanuyyuu ati miidhamtee osoo hin ta'in waan maatiin kan kee tariitii maatiin naalolaara nan maatiin naalolaara jiraattuuf malee birriin deebi'ooyitu hin jiru jedheenyaan hin barbaadu 15 muduu naan jette. Anuu kuma dhibbaa wayii kasaree ati akkamitti 15 galchinaan jettaa inni akkami guutuu galchinaan jettaan jedheen tokko jedhe. Kan mucattii amma bahaareenii jedhanii waggaa tokko dura jechuudha kan isaan waggaa tokko dura. Obboleettii naaf di bahaareenii jettee yeroo anfiizaa hojjedhee asitti ergu mucattii Itoophiyaa buutee jirti. Anarraan homaa hin hafneeti wanti takka narraan hafee jiru mucattii warraatitu Itoophiyaatti gale. Ishii anfiizaa xumuree anaa biyya mi'attii yoo tikkeetti irraa murame achiin galte an akkamitti deebisa. Sun dogoggora isaanii malee dogoggora kootii miti. Sanis deebisii yoo yaani homaas hin fayyadu jettees nan deebisa rakkoon qabu gindammoo sun hin deebi'u eenyuyyuu hin yaadu san ofii dogoggora isaaniirra uume waan isaantu uume waan ta'eef.
ما أنا ما بري في تكلم تسأل رافورون نندي توري تيجو في نياتي فيزا ergame ka fiizaan bar ergame hojjetame ergame bar yeroo fiizaa ergame jattiin fiizaa laaltutti meettiin eerpoortii gara baha beeruutii gara Itoophiyaa tikeettiin muramee fe'ee eerpoortii. Asli. Sirreeffama reef dhiira lamaa fi dhalaa lama jettee amma tokko biraa jeesteerti akkami dubbisan nu sirreessa bakka sanillee. Gurbaa Dubaay jiru sani sun suuta. Kamtu Dubaay jira ka Dubaay jiru san ammoo suni si jammar asirraa dhufee si. Lama dhiira lama dhalaa lama jettee. jedheera iluu jedhee jira. Kan garuu asirratti waan inni manneef anatu galchaafsan waliin xumurree jirra waan ta'eef beekaatumaan irra dabre mignatuun waliin haasofnee xumuraa jirra maal gochuu isinitti mari'an. Okay, waliin xumuraa jira hayyee. Waliin xumuraa jira. Bilaal inoo maa galchitan Bilaal himatamaadha moo himataadha? Himataadha doktor. Eenyuun himatu? Namicha ammaree fi iluu mudhii footoo isaa mudhii santu birrii nagaati doktor. Eenyu maqaan isaa? Amir jedhama nama Jimmaati. Yaa durallee himannee turree Mubaarakitti illee himadhee Mubaarakillee keessaanillee itti meetiin. Maaliif federa darree godina Jimmaatti maan himateen aduu Jimma irratti kisi maa ittiin banii mana tokkummaa? Yaa bakkee isa tokkummaa bira deemnee illee. Amma warri as dhufe kun yoo birrii hin deebifne alaaxuun itti asirallu. Biyya san keessaa qaama irraa cirree galchuuf hin oolu. Doktor baay'ee maa godinaa fi aanatti man kasatin dura. Yaa Habibaa fa'aa birallee himadhee jettu doktor durallee Habibaa birallee deeme. Kaalidoo tokkollee iluun tokkummaa walii hojjetullee keessaan itti hime Mubaarakiin illee itti himee jira sagalee illee qabee fi marrajaallee ergee fi annaa akkasii doktor. Gara birrii 900 ho'iti doktor. Eessa jirtaa? Ani Dubaay jira amma. Maali ana qofa osoo hin taane doktor nama sadii biyyarraa 420 kafalee dhufe. Maal itti kennite? Waliin jirra waan ta'eef 420 biyyarraa kafalee isarraan dhufe. Kazaan ergaa dhufee jedheerraa karaamaa seene jennaan kazaan ID osoo narraa hojjetiin osoo wal caqacannu karaamaa nagalche karaamaa erga nagalche demoo ID na hojjedhu jeeni si hojjedhee ID si kennaa torbii lama keessatti birrii qabda manaan jennaan eshi jeen. Kazaan diraama 6,000 itti kennine nama sadiin jira diraama 6,000 itti kennine. Urga diraama itti kennine ji'a 3 enne jirra ji'a 3 mulu. Anatu galchee dhiisi warra miliyoona foon nyaatame dhiisi. Jirri beesuuraa jijjiiradhu Bilaal. Dura biiftuu calaafinna yoo achirraan booda jalqabne biiftuu waliin haasa'uu dandeenya biiftuu gaafisi gaafadhu qaba. Eega dhufte ba. Biiftuu laali nama afurii ati amante galatoomi. Okay nama afurii ati amante kana malee yoo namni boru iftaan dhufee si himate ka biraa himata kana fuuta. Nam tokko na himatu hin jiru nam beeka waan ta'eef. Yoo si himate akka tasaa ragaa wajjin yoo si himate noo amma fakkeenyaaf namni si wajjin haasawee amma laal namoota hedduu waggaa birriin tunda turte keessaa waliin haasawanii mufatanii dhufan malee namni kenna maqaa balleessaaf wajjin ka waliin haasawee birrii walii ergitan dhufu wallaal. Dhagayi gaageeffadhu obboleettiti nama afurii amanteerta nullee kanumaaf dubbanne malee maqaa si balleessuuf miti atu amanteerta yoo dandeette kenniifi yoo dadhabde qaxaroo qabiifi akkasi birrii kenniifi kana booda yoo namni si himate nusi gaafanna akkanaan himattan jette keessaa si bilbilees gaafanna yoo ati kennite wanni nu dubbannu hin jiru nuti qabsoo dhiisaan jirru qarshii namni sirraa qabu kana ofirraa radii qulqulleessuu keeti bareedaa jechuun namni dhimma sirraa qabu hin jiru kanuma barbaanna garuu namoonni si himatan afur kana qofaa miti siif erginaa jechuu barbaade akkasitti amma gaafina si gaafadhu waan amma dalagaa jirtu kana hin dhiiftamoo akkanuma itti fuftu. Kunimmoo mirga konkooti dhiisuu danda'a dhiisuu dhabuu danda'a sun nama simina nama ni laallatu. Numa jechuun gaafii hojii amma hojjetaa jirtu kana akkanuma itti fuftamoo yookiin bara wanni siin jenne bara kanamarraa fuutu hin jenneen hojii marra jirtu kana akkanuma itti fuftamoo gara fuulduraa dhiisuu yaada qabdaa jechuu barbaade. Hojii amma namni fiddee namni siimatu kana ittuma fuuftee akkanuma namni siimatamoo yookiin sirreessitee hojjettamoo kana jechuun akka biraazarii si gaafadha jechuu barbaadeeti. Mee biraazar na dhage. Suni dhiisuu fi dhiisuu dhabuun haa miidhaa qabaa faayidaa qabaa nama hojii wayii keessatti
hojii ati hojjettu keessa hojii kan kee keessatti waan si fayyadu waan si miidhu ni beekta waan si miidhu ta'e tarii dhiisuu dandeessa waan si fayyadu ta'e itti deemtee hojjetami suni kan kooti siin hin galchu jechuu barbaade. Okay gaafii dhumaa si gaafadha ayyee nan galchu. Fakkeenyaaf Itoophiyaa irraa nama fiddee warri Dubaay si fiduu yoo dide ani birrii yoo si galche ana moo sittu kassaruu qaba. Akkam yaani? Fakkeenyaaf viizaa naa dalayda ani Itoophiyaa jira birrii si ergaa viizaan sun naan dhufne birrii san si kenne ana moo sittu kassaruu qaba. Nu lameenuyyuu yaani ani fakkeenyaaf alaal viizaa si hojjedheemi viizaa si hojjedhee viizaa kanaan ati asseenuu yoo hin dandeenye tariitii viizaan kun karaa si harka rakkoo yoo godhate kan viizaa sanii ofii kiyyaa hin kansaru kan viizaa sanii keessaa muree kan maallaqa kan keessii deebise. Ani waan arganne waan ta'eef. Okay nama tokko fiduuf birrii meeqa irraa fudhattan Dubaayeen? Maasi himaa oolaan jira maal jechuun na gaafata asirratti tokko baay'isitti mara. Fakkeenyaaf ati 300 jettee 500 fidaaranii ka afurii jira. An 290 waliin sadii inuu fideen beeku kun ijoollee nam fidaa garuu 290 sadii inuu fideen beeku. Okay 90 san keessaa viizaa yoo hin dhufin birrii meeqa deebista? Akka viizaa haga baasteen kaalkuleetti gootee kan deebistaaf kashuu. Yoo jechuun hagam fudhataa jechuu barbaadeeti beekuuf nama biraatiif illee fakkeenyaaf viizaa tokko dalayde viizaan sun badee yoo jedhe birrii meeqa fudhatan. Itti Dubaay gayyaasi yookiin uummata dhiifama si gaafannaa surree baafannaa. Yaa kanuma wanni si gaafannuuf nu fayyadaa nama fayyada viizaa kanatti birrii meeqa bitu. Tokko faas Mati intala durbaati itti warra Dubaay gayyaasi kan isaa baay'isii kana surree baafannee uummata dhiifama. Oo gaafii si gaafadde barban gaafii ifaati bar gaafii ifaati viizaa tokko dalayde viizaa yoo badee ati birrii meeqa fudhatuu qabda viizaa sanii meeqa baastee namichaa meeqa deebiftaa ati waan wacii keetii meeqa fudhatta viizaa baasuuf yoo viizaan badee warri birrii meeqa sirraa fudhatee kanuma barbaanne yoo gabaabsitee deebitee on deebisattellee dhiisuu dandeetta achi barbaade kanuma. Ilu viizaa yoo baaste fakkeenyaaf waan viizaaf tikeetii keessaa murtaa fakkeenyaaf mucaan kun 290 galfatee jiraate parsentiin caalu kan isaati parsentii 15dha. Yoo dammoo haga riippoortii deemee deebi'u ammoo 15 deebistaaf. Okay. Anis gaafii sirraa qaba ilu. Gaafadhu. Gaafii magabaaduu kanuma duratti aslii gaafadhe jechuudha. Dhageessaa meelu? Gaafadhu itti fufu dhagaa. Fakkeenyaaf nama tokko kan hattuu yookiin naaleebaa jedhamu yoo maal ta'e akka kan keeti akka iluutti jechuudha. Hattuun tokkoffaa dhageessii nama seentee hattu. Hattuun ammoo karaa dalagaatiin sobdee fudhatu. Sobdee fudhatu. Fakkeenyaaf waan hin dalagamne tokko amma fakkeenyaaf viizaa namaa dalagee si fida jettee nama sobdee hojii keessaniini namarraa fudhattee nama dhoorgachuun sunuyyuu hanna jedhama. Hanni biraa kiisii seente san qofaa miti. Fakkeenyaaf dalagaa dalaydu san dhagahiika dalagaa dalaydu san irratti fakkeenyaaf jechaadha namumaa walumaa gala jedhaa bar. Dalagaa dalaydu san aqamalee dalaydee achi baraabbartee sobdee waan san sirrii namaa godhuu dhabdee kiisha kee kaattee hojii keessan itti mul'iftee akkana sii godha jettee jala qabdee hojii san hin goonee birrii yoo kaayatte kun amma hanna ammaati jechuudha ammayyaa. Kaka duraan ka kiisii na akkasii jedhan kana gaafii deebisee bar. Deebiseera akka itti fakkaatetti. Deebiseera kanuma jechuun barbaade. Walumaa galatti. Okay, Dr. Biiftuu amma gaafii kee xumuraa goona. Takkaa carraa sonaa kennite. Qoya. Carraa kee ka xumuraa goona doktora nama 8,500 si dhaggeeffataara. Dalagaa kana Dubaay boruulee deebitee banamti. Namni yoo qabaate kafaletti yoo dhabe dogoggora ofitti irraa waa barate dhiifama gaafate itti deebi'ee talallaqa. Wanti kun buddeena. Birrii isinyaa birrii talaloo badee caalaa sigalee maqaa keessan kabaduutu isin miidha jechuudha. Wanni kun maqaadha. Dheeraa amma fakkeenyaaf miidiyaa kanarratti yoo argita waggaa 10 waggaa 8 warri na beekan asliin safuun beekuu nama arrabsaa jedhan malee yoo nama dhugaan jibtate malee asliin hattuu asliin kijiba nama jiru dhagaillee hin beeku argellee hin beeku jechuudha. Kijibuu fi hattuun wanni akka hannaaf kijiba namaan si diigu jireenya si diigu riskii si cufu hin jiru jechuudha.
nama arrabsi homaa rakkoon qabu. Si galee miti hin ta'u batta hin kadhatu. Laakiin hannaaf kijibni namaa gas si godha. Miskiina si godha. Hiyyeessa si godha. Diina si godha. Si galee biiftuti. Kanaafi amma arfanuma amante nama 8,000 irratti amante kana birrii deebiftaaf moo Dubaay fidda. Yoo birrii deebifteef yoom deebiftaaf. Yoo Dubaay fidde immoo yoom fidda. Kana nu uummatatti nu hima. Ila asli asirratti ani durallee hiwaa kan sitti mira ijoollee waliigallee irraa baru manni ufuma ajandaa na godhate malee duraa waliigallee xumurree jira already kan mucattis kan mucas haaraa yanatti yoo jiraate kan mucattii dheengadda sila biiftu ati nama biloo goote ana bira jiru jira bar jalaa kaasuu didde akkanaan hin dubbanne. Ilu na dhagaye takka. Mucayyoo akkaawuntii itti ergite san beeyta ammas mucayyoo amma akkaawuntii yeroo lammaffaa taphaaf jedhee itti erge jettu san beeyta eenyu akka taate. Isiinatu bilooke. Maaliif bilooyte? Wanti bilookeef moo dhuftee. Nama afuraffaa kana keessatti moota biraati. Isheen tama mucattii amma eerpoortii mucattiin deebiteeti. Okey maa waliin naatoo hin hiree maa bilooyte jechuun karaa na. Ilu lakkoofsa kaanii haga ammallee anuma bira jira. Annama tokko karaa makamii kan wala TikTok miidiyaa qabu wantuma hundaan jechuu gara keessaa asirralee nama tokko hin bilooku abbaa fedhe waan fedhe onaan jedhe ilaaleetuma jalleessa. Gin isheen lakkoofsa jijjiirattee dhuftee sagalee jijjiiruu yaaltee turte voisii kaayii jedheen anillee barreessinaan tekstii miti voisii kaayii honte naa barreessaa tunaan gallee jedheen beekaatuma voisii naa keette funyaan akkana qabatee akkana nama manaaf iddaannaa jedhee waliin haasaa ture. Isiin akka ofiitti karoorri isii waan garaa kiyya keessaa ba'u ilaaluuf. Biiftu singalle bakka sanii miti. Habiibti ammallee dogoggorre. An darbee jira san biraati beekaanti ergee jettee isin namoonni godhu fulanne ayyaa atillee mucayyoo tana jalqaba birrii si gaafattu goote rakkoon awwala jiru kan isiin si himatteef waan san godhaa turteef jalqaba maalirraa wal lolta mucayyoo san. Tamiin. Mucayyoo amma akkaawuntii dheengaddetti ergite tana maalirraa wal lolta tasii himatte tana. Tamiin tamboodaa kana. Beeytee mucayyoo amma akkaawuntii dheengadda taphaaf itti erge jettu kun nama sirraa birrii qabu bar. Ati biloog goote nambara biraatiin si bilbilaa arteer mucayyoon. Sitti waa mucattee mucattii dheengadda. Awwala maa biloog goote ree awwalaa jedha. Dura takkaa biloog godheen jiru kun hagammaa na bira jirti akkuma iskiriinshuut gootu iskiriinshuut odeessuun mul'isuu danda'ametti hagammaa na bira kaleessaa sagalee naa qabaa ture. Nattis bilbilaa turte.